Guyaan irraa waxabajjii sagal bara 2017 bakka mooltan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduu galgalaaf qabnu isinitti himna. Oduu waliin ani Lammiisireetii fi Misraa Bayaani. Abaratti hangafoota oduutiin eegalla. Gadaan Tuulamaa Tutni gadaa muudaan tibbana jila guddatti jira. Ameerikaan Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota 36tti uggura imalaa kaa'uu fi jaame. Haleellaan biyyoota baha jiddu galeessa Iraanii fi Israa'el jidduutti jalqabee cimee itti fuutu himame. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduu kenna isinitti himna. Gadaan Tuulamaa sirna dabarsii baallee gadaa 71ffaa irraa gara 72ffaa irratti dabarsuuf jilli gadaa muudaan jilachuu irratti argama. Oromoonni Tuulamaa sadeen Baachoo, Daacii fi Jilleen jila kanaan gara Odaa Nabeetti imaluun jila muudan irratti argamu. Jilattoonni gadaa michillee kallattii adda addaa irraa dhufan kamisa gaafa waxabajjii 5 bara 2017 wiirtuu gadaa Tuulamaa gaaddisa Odaa Nabee qubataniiti jiru. Qaamni godaansa jila kanaa teekamu nama yakkaa fi badiirraa qulqulluu akka ta'ee fi jila kanarratti qeeroo fi qarreen akkaataa gulantaa sirna gadaatiin hirmaachuu kan himan abbaan gadaa Tuulamaa obbo Gobanaa Hoolaa sirni gadaa keessatti dubartiin aangoo cimtuu qabdii jaan. Turtii miidiyaa GMN afaan Oromoo waliin taasisaniin akka jedhanitti dubartiin jila gadaa irratti hirmaachuu dandeessu dubartii qulqulluu fi seeraan abbaa warraa waliin jirtu qofa akka taates himaniiti jiru. Ameerikaan Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota 36tti uggura imalaa kaa'uu fi jaame. Bulchiinsi Tiraamp Itoophiyaa, Masrii fi Naayijeeriyaa dabalatee lammiilee biyyoota 36 Ameerikaa akka hin seenne dhorkuuf yaada akka jiru sanada keessoo ministeera dhimma alaa bahee akka mul'isutti miidiyaaleen gabaasanitti jiru. Sanadni ministeera dhimma alaa Maarko Ruubiyoo mallattaa'ee fi dippiloomaatotaaf kan qophaa'e kanarratti biyyoota 36 lammiileen isaanii ugguruuf yaadamee kan tarreeffame yoo ta'u, sirreeffamni biyyoonni kunneen uggura kana keessaa ba'uuf godhan irraa eegamu tarreessuu of keessatti kan hammate ta'uunis ibsameeti jira. Sanadni kuni biyyoota lammiilee isaanii uggura imala guutuu yookaan immoo gartokkee ta'een adda baasuun rakkoo isaanii mudatu kaa'uunis biyyoonni kunneen uggurri kuni hojiirra ooluu isaa dura ulaagaa fi sirreeffamni barbaachisu ta'e akka godhan jiilli lama akka kennamuufis akeekanitti jiru. Iraanii fi Israa'el erga wal haleeluu jalqaban guyyoota lakkeessisuudhaan biyyoota addunyaa humna qabeeyyii ja'amanitti yaaddoo guddaa uumutu himame. Lolli Iraanii fi Israa'el jidduutti deemaa ture kan jalqabe kan eegale Israa'el yoo ta'u, Israa'el haleellaa guyyaa jalqabaa Iraan irratti taasisteen saayintistootaa fi niwukilaara dabalatee hooggantoota Iraan mataa biyyaa ta'an jajjaboo galaafachuun halkan tokkotti lubbuun namoota 100 darbuunis himameera. Haleellaa san kafalachuudhaaf halkan lammeessaatti misaa'ila jajjaboo Israa'elitti dhukkaasuun tan jalqabde Iraan bu'uuraalee misoomaa Israa'el keessaa hedduu barbadeessaniiti jiran. Haleellaa Israa'elii fi Iraan kanaan olaantummaa misaa'ilota dhukaasuu Iraan haa taatu malee Iraan hooggantoota dhabuun Israa'el caalaa miidhamtuu taasiseeti jira. Haleellaa halkan sadeessaatti raawwatamaniinis magaalaa Teel Aviv dabalatee iddoo kuusaan bobaa Israa'elitti argamu Haa'if caccabsuudhaan bu'uuraalee misoomaa hedduu barbadeessaniiti jiran. Hanga ammatti haleellaan Israa'el Iraan irratti raawwattu lubbuun namoota 220 ol ajjeefamuudhaan haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwattuun immoo qabeenyi hedduun haa barbadaa'u malee hooggantoonni ijoon biyyaa kan ajjeefaman hanga ammatti akka hin jirres eerameeti jira. Israa'el haleellaa dabaree eeggattee raawwattuun hooggantoota Iraan ijoo yoo galaafattu edda galgala qofa Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwatteen hoogganaa basaasaa humna waraanaa Iraan Leetinaar Jeneraal Mohammad Kaazimii fi itti aanaa isaa Meejar Jeneraal Hassan Maawee ajjeesutu himame. Ameerikaan Israa'el kan deeggartu yoo taatullee Israa'el biyyoota miseensota naatoo hedduu of duuba qabdi biyyoonni baha jiddu galeessaa ammoo Chaayinaa fi Raashiyaa dabalatee biyyoonni hedduun yaadaan Iraan akka deeggaran xiinxaltoonni hedduun himaniiti jiru. Haleellaan Iraan raawwachaa jirtu addunyaa muddama keessa kan galche yoo ta'u, haleellaa biyyoota lameenii kana hordofee biyyoonni akka Paakistaanii fi Kooriyaa Kaabaa Iraan kan deeggaran ta'uu ifaan ifatti dubbataniiti jiran. Haleellaan Israa'elii fi Iraan kun kan jalqabe eega ministeerri odeeffannoo Iraan Ismaa'il Kaatiib sanadoonni iccitii Israa'elii fi biyyoota dhiyaa hedduu argadhe jeen dubbateen booda yoo ta'u, Israa'el daguutti waraana Iraan waxxoobdeeti jirti. Eda galgala ammoo Israa'el iccitii argattiin yaada hoogganaa Iraan Ayatollah Ali ajjeesuuf qabdu akka dhaabdu Tiraamp dhorkuu miidiyaaleen addunyaa Reuters, Fox News, BBC dabalatee miidiyaaleen hedduun gabaasaniiti jiran.
Egaa hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Oduuwwan kan isin faana turan Misraa Bayaanii fi Waayilee Koolamii Sireeti. Qophiin afaan JMN irraa itti fufuu gama kennaan nagaatti.